قلت أو ترى إيسي أنا اللي بلشت كذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتو تافي وردفتو تخيا جرى جرتو بقى جراتنا نسين جاهم تخيسانو. إيجا جمانو ما نديبني جرى ما نديبني نشوف كسينو لمو إيسا بدي خنا يتشوني سينو لمو يني خنا كلمتين بيزيته انت لو راس تورينا ران التيرجي تورينا برتير أكيسان قرن لي أجر تنفولا الرابنا نيجران سرتي الرابنا نيجران كوندو ولا سرتي itti qeessanii usila sirrittuma intalatan ammallee gadin dhiisina himsiisa waan isin deemtuuf egaa maaliif dhuftee hin barre hanga ammaan tana sirrumatti himsiisa waan isin deemtuuf anammoo nin jechuu fadhe maal ni beetani qondoo ultanii dhiisuu bichaa osoo hin taane waan isin deemtuuf kana sirri keessa baruu qabnaa yaada juun gabaan egaa ammas san gubbaan siiriitti godhee gadhiisin caatan osoo akkauntaa siirii godhuun taane hanga mataa kanatti siirii godhee gadhiise amma hanga mataa kana yoo tuqattan harkaan hin tuqin hanga mataa bishaan bichaatti neexan ni ga'a khalaas bishaan san keessatti yoo danda'ame quraanatti qaraamee bishaan san itti naqama mataa gubbarra malee yoo mataa isii tuutan mataa sanitti waa godhee gadhiise khiyyaan akkamitti banuu danda'an fuula sanillee irraa bananii turan bishaan silaa isaan itti naqan san sheekha biraa fidan michirtu sheekha biraa fidee sanbooda akkasitti bishaan san itti naqan mataa gubbaa eega bishaan san mataa gubbaa itti naqanii irraa banan san dura wanni sila irraa banuu dadhabanii hundi anilleen itti dhaqee irraa banuu dadhabaniif mush waan biraatii miti mataa sanitti siirii godhee hanga fuulaa fi mataa kanatti siirii godhee gadhiise khiyyaan erga jechuudha saniifi malee mush irraa banuu dadhabanii san isinitti hin fakkaateen hordoftootaa fi kabajamtoota khiyya akkuma agartan sanitti hundi keessanuu agartanii jirtanii qixaatni kana ala ni hafee jeellee yaadu isin tunis intala dhalaati illee qixaata biraa kan fi silaa wanta hin gaggeessanii ammoo qixaatni kanaan ala ni hafee jee yaadu qixaata kanarratti waa hundaa'u ni himti jeeti yaada egaa hunda isiitu akkuma amma qondoo itti ultan kanatti ammallee irra deebi'aadha sirritti waan isin deemtuuf qondoo sangizaa bira dhaabbattanii ultan isin mataa keessan isin gubu jirtanii agartan sanifu sila akka isin hin gumne godhuu qabdan isii sila hiitanii harkaa fi miila akka isin sossoon dandeenye wayitti hiitanii akka isin bakka sanii sossoon dandeenyetti mana keessan hiitanii girgiraa keessanii fi mana keessatti itti hiitanii gabbaatanii ulaatti cuftan sanbooda gizaa mana keessatti kophaa isii gubatte sanbooda ni himti jechuudha egaa amma yeroo bira dhaabbattanii gootan ammallee himsiiftan hedduu galatoomaadha ammoo isinillee gubachaa jirtan cinaadhaan hangoo yaa fuulee hidhattanii jirtanii asinillee funyaan keessan cuqaallattanii jirtanii egaa akkasumatti hedduu takka galatoomaan isinin jaa ammallee irra deebi'aa joo isii tana sirritti qoradhaa sirritti himsiisaa waan isin deemtu egaa yoo har'a waan akkanaa kana hin himsiifne yoo waan akkanaa kana hin baafne yoo asii gabbaatellee yoo gadhiistanillee agartee yoo asii gabbaatellee deebitee nama biraarratti waan akkanaa kun hojjetama osoo kana hundaa'u itti hin geenye isii tana asumatti waa hundaa akka keessaa baafnu jaa wanti hundinuu as keessaa baatee qulqullootee isiin tun yoo kadhugaadhaan inni egaa yoo kadhugaadhaan inni isi sodaachisuudhaaf akkas godhee waatti godhee erga kataates egaa dhugaa jirtu asimtee sanbooda akkasitti nagayaan karaa nagayaatti gaddisan karaa waa hundaa yoo siiniin tiiraatte sirraa eefanii egaa nuti mataan keenyaa isa barbaadu jiru waan taateef sheettartiif barbaadu jiru waan taateef yoo bakka inni jiru beeytees himoo bakka inni jiru egaa akkasumatti hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya nama kanaa kana silaa amma silaanii fi badala shamara taatu dhiira taate agarteemi maaliif wanni akkanaa kun fokkotaadha waan taateef silaa dhiira taate silaa amma isii iddee isii taatu abdi san taate inni nu harka seenee akka isin amma nu harka seente kana nu harka seenee akka silaa nuti goonee isa qixaannu ni beeknaa jechuun nuti wallaahi akka silaa inni hin jiraanne goona laakiin dhalaa nuti taate tanallee ammallee qixaatan dhugaanii agartan akka isaanitti qixaatanis wallaahi hedduu galatoomaa leencaan isin hin jaa isin michiir turina muna hundi keessanuu ulfaadhaan isin hin jaa egaa gamasumaan hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa kana ni agartan kiyyaa
jinnii kana ishee tartiib jaaniinii xiyyaa baalagee kana. Egaa nama hunda wanta itti goggodhanii agarta. Egaa akkasumatti hordoftootaa fi kabajamtoota xiyyaa waan silaa isiin ifirra deemtu kana hundaa'u silaa irraa guuruudha. Egaa ilmi namaa ammaa waan taane waan namni itti yaanne fatti siirii godhee nama wanta godha. Waan akka hamartii tana fa'a. Fakkeenyaaf hamartii tana fa siirii godhanii hamartii qubatti nama kaan. Akkas fa'aa nama godhanii jechuun namni ammaan tana. Saniifuu hamartii isiin harkarraa qabdu sanis irraa baasaa michiira. Irraa baasa ani maaliifin dhufuu oolee ni beektanii? Egaa turiinaan isin biratti ergeetan jira waan taateef yoo isinuu waan isin deemtuuf himsiisuu baattan isinuu namaa miti yookaa. An guyyaa diraatillee wallaahi maaliif nin jarjara bas nin dhaayoon kenna. Saniifin akkanatti hanga yoo isin tun ka inni siiriitti godhee gadhiisu taate egaa isinis nama akka keenyaatti jeyeetumaan yaadee dhiisee malee silaa ka dhugaadhaan yoo isiin ammoo isaa wajjin dalagu jiraatte hariiroo isaa wajjin qabaatte ishee tartiiba wajjin dalagu jiraatte nin beekan okkaan godhu dhufee wallaahi. Ammoo yoo kana mana gayaa nama miskiinatti siirii godhee gadhiise jeetii yaadee jechuu egaa akkanuma lafaa kee dhee miidhu jee dhiise firra waan biraatii miti. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyamee isinillee laalamee dubbitan. Guyyaa sanniin dhaajeetiin ka'e laakiin natti ulfaate akka malee wallaahi gizaan dhiiratee harkatti laadee dhalaadhe osoo isiin waan feetan dhuftee laakiin yoo isiin ammoo hariiroo isaa wajjin qabaatte akkan barbaadee godheetuun hin dhaa. Egaa akkasumatti hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa ammaan tana ammoo yoo ka dhugaa inni siiriitti godhee gadhiisee jiru taate huccuu san guutuu isii irraa yaasanii bishaan mushwaa xiqqoo miti hedduu jechuu quraanni keessatti qaraamee du'aan itti godhamee sheeka biraa ka dhufu fuudhanii mataa gubbaa itti gannaqan qaama sisan guutuu haa wal ga'u. Gizaa inni qaama sisan guutuu wal gahee wanni keessa jira keessaa ni baha jechuudha. Yoo ka dhugaadhaan siiriitti godhe taates ni baha wanni keessa jira sheeyxaanni keessa jira ni baha jechuudha. Yeroonii fi bishaan san akkasii mataa gubbaa itti gannaqan. Akkasii jechuun waan akkasiiti hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya amma keessaa baasnee si garsiifna inshaallah. Egaa akkasumatti hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya hedduu nama dhiba wanni akkanaa kun wallaahi hedduu namatti ulfaate hedduu takka nama salphisaas wanni akkanaa kun si galee ammoo ishii sirritti intala tana qixaaxa mush bira dhaabbattanii wanta ittiin godhanaa mataa keessan ifiifuu ni gubamtan jechuudha. Ifiifuu gubamu jirtan. Wanti kun qondoodha waan taateef yeroo isitti ultan isii harkaa miilee hidhaati mana keessa kaadha sanbooda qondoo mana keessatti ulaa fi ulaatti cufaa gabbaa biraa. Ulaatti cufaa gabbaa biraa sanbooda ni gubatti yeroo gubatti san waan jira hunda ni himti yeroo saa waati qoteessanii irraa sanbooda itti ol seentan waan isii jiraa keessaa hunda ni himti yoo kaniif qixaanni san hin himsiisnees dhugumaan siiriitti godhee gadhiisee siitana waan taateef. Bishaanitti quraanni qaraamee bishaan hedduu huccuu isii irraa yaasaadha mataa gubbaarratti gannaqa. Egaa mataa gubbaa bishaan itti naqa waan isii keessa jira hundi qulqullaa'ee gabbaa jechuudha. Yoo isaa wajjin hariiroo qabaattee isaa wajjin dalagu jiraatte qixaaxa kana daranillee ni qixaan. Bakka san toddanuun bainaan bakka san addanaan baane ammallee hin hubanne isaa wajji daleeydii waan inni siiriitti godhee gadhiisu hin beekne intaloonni haasoyti wooma agartee haasoyti. Laakiin silaanii fi inni isaa wajjin hariiroo qabaatte egaa gizaa namni kana qixaaxa kanaa kana qixaaxu ni himti firraa daftee firraa himti. Egaa isaa wajjin hariiroo qabaatte yoo waan takkanteen isii tana siirii godhee hin jiraatin inni himti biifuu akkana waan akkanaatiif akkana na godhee jettee himti. Ammoo inni siiriitti godhee gadhiise isii tana. Siiriitti hojjetee gadhiisi je'eetii yaada akka mataa kiyyaatti. Egaa akkasumatti hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa ani akkas je'eetii yaadaa jechuudha yaadni kiyyaa akkasi. Amma ammoo meedhaamsa akkaan isin jedhamu barbaada. Micciiraadhaan matturiina. Akkasumatti akkaan isin jee yaada kiyya yoonii fi itti deemtan taate isii tana kaameeraa hin garsiisinaa dhooyisa. Kaameeraa dhooyisaatii mana keessatti egaa taa'aatii
haati hamma bichaan yookiin eeyyoo kanii bituriinaaf michiir sodaatte haati hamma bichaan bira teessu kaameeraa dhooyfattee teessee haa wajjin haasoftu fuula ni banatte jechuudha. Yeroo san gizaa fuula firraa bante egaa fuulli ishii mul'ate jechuudha. Ammallee irraa banamee jira fuulli. Ammallee irraa banamee jira yeroo qundoo itti ulan irraa banamee jira ammallee sirriitti. Waan akkasitti hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wanni akkanaa kun wallaahi waan nama salphisu waan fokkotaadha jechuu barbaadeeti. Keessaafuu shamara keenya irraa ni fokkota. Ani wallaahi hedduu takkaan jaaladha shamara keenya. Laakiin gizaan waan akkanaa kana irratti harkee dasnan jiru natti hin tolu. Egaa akka waan abbaleeyyiitii biyyaatti ilaala waan taateef natti hin tolu. Gizaaniif waan akkanaa kana shamari dalage. Dhiirtillee yoo dalayde dhiirtilleen aadi. Laakiin shamararraa ni fokkota jeetii yaada wallaahi shamarri keenya hundi keessanuu ifee gaawwan akkanaa tanarraa iftiisaan isiniin jaa wallaahi lubbuu abbaan eegeetu amata eegaa jette saniifuu ifee gaawwan akkanaa tana ittiin seenina hin dalagina waan akkanaa kun wanni akkanaa kun fokkotaa dhaamsinan isinii dhaamu kana wallaahi shamara keenya eegaa warra dhiiraa yoo taate yoo dandeenye ni balleessina as keessaa eegaa shamarri keenya ammoo waan akkanaa kana ittiin seenina dhiisaaf irraa waan akkanaa kana wanni akkanaa kun ni fokkota shamararraa. Sini galee taakkasiitii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya mee isin hundi keessanuu yaada qabdan eegaa har'a Imraan akkana jee ol bee Imraan akkana jee waan yaada mataasaa keessa jiru isinitti ibsate isinilleen akkasumatti koomentii jalatti yaada qabdan yaada gaggaarii yaada babbareedaan azzalannaa barreessaadhaan isinin jaa hundi keessanuu ulfaadhaa galatoomaa hedduu takka galatoomaan isinin jaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Nagaan naa tura.